Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma aadaa ta'e baacoo gabaabduu barumsa yookaan bashannana guddaa of keessaa qabduun isiniif dhufee jira har'as. Baacaan tunis akkana jetti. Gurbaa tokkotu intala takka jaalatee intala tana mana isii dhaqee yeroo hunda achitti wal argaan achitti tabsiisaa inaasofsiisaa yeroo hunda achitti deddeebi'a. Gaaf tokko akka carraa ta'ee isii abbaa isii wajjin haasawaa jirtu itti dhufe. Intalattiin gurbaa maal barbaacha dhufte jetteen. Mucaanis kitaaba wal arguu dandeenya jedhu qabdaa jedheen afaan Ingiliffaati. Okay, amma dhufaana eegi ka jedhuun qaba jetteen mucattiin. Oo anillee isaan qaba maaloo rafii kootu ka jedhu hoon ni qabdaa jedheen namichi. Intalattiinis okay amman dhufaana eegi ka jedhuun qabaa jetteen. Abbaa waan jedhe qaruuteedhaan miree afaan kanan beeka garuu afaan Ingiliffaatiin jetteen isiin. Oo mucattiin tiyya hedduu cimtuudha kitaaba kana hunda dubbiste bara kana tokkoffaa naa baate jedhe. Garuu hoo kitaaba tokko horagatte jedhe. Kitaabni sun hoo maal jedha yaa abbaa koo jettee mucattiin. Kitaabni suni ani gowwaa miti wanti hunduu naaf gala kitaaba jedhu keessaa dagatte jedheen argitanii namni hundi afaan hin beeku jettanii waan argitan biratti hin haasawina. Salam.